Yataadde goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee hidhabuu haboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Yataadde goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee hidhabuu haboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Yataadde goota Oromoo koo burqaa guddaa maamboo keessaa. Yataadde goota Oromoo koo irraa marsaa daakkiyeeni. Adde goota Oromoo koo lubbuu silaa duwwaan ooltu. Yataadde goota Oromoo koo si nyaatte gaasiis biyyeeni. Yataadde goota Oromoo koo. Jennee akkasitti sirbi suni. Yataadde goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee. Aboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Yataadde goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee. Aboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Yataadde goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee. Aboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa biraatiin deebinee wal agarree jirra. Egaa keessummaan keenya har'aa weellisaadha. Ogummaa miliitaaris nama qabudha. Waldaalee adda addaa keessattis nama hirmaatee fi hirmaachaa jirudha. Keessummaa keenya har'aatirraa waan baay'ee baranna jedhee tanan hawaa hanga xumura qophii keenyatti nu waliin akka turtan affeerraa kooti. Keessummaa keenya har'aamee ani maqaa isaa waamuun dura inni eenyu innumti isinitti taa'e. Tole guyyaarraa kana waamicha naaf gootanii istiidiyoo keessanitti argamu kiyyaaf guddaa galatooma isiniin jedha. Ani weellisaa Mulgeetaa Lataan jedhama. Ijoollee Salaalee gootota Oromoo jedhu keessaa nama tokko. Ijoollee shanan Salaalee gootota Oromoo jedhanii sirban keessaa Dirribee Gadaa, Shimallis Abbaabbuu, Bosiyyoo, Rattaa Shifarraa ana dabalatee warra kollekshinii waliin qabnu turre sirba sanaa yeroo sanaaf bara dukkanaa sanitti bara wayyaaniin ijoollee keenya haala malee ari'aa turte sanitti Dirribeen geerari jettee Bosiyyoon gootota Oromoo jedhee ani goota Oromoo kooyin jedhee Rattaan yaa kororimeetoo jedhee akkasitti aartitti galle. Egaa bara dukkanaa sana ani ilma baadiyyaati. Ilma baadiyyaa ta'ee barataan ture. Osuman baradhuyi hojii aartitti kanan gale. Tsara eersii waan jedhamutu jira. Tsara eersii keessatti tasaatifoon nuti gochaa turre baay'ee olaanaadha. Isumarraa ka'uudhaan waa'een goototaa kun hin ka'a beektaa. Waa'een goototaan akka Abdiisaa Agaa, kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, kan akka Elemoo Qilxuu hin kakaasu nama hayyoonni uummanni Oromoo kunis gara qabsootti galaa ture yeroo sana. Warra dursanan akka Daffar Bisuufaan waa'ee goototaa kana geeraranii beektaa. Gaafa waan sana geeran hin laallaa gaafa waan sana laallu maaf nu kophaa waa'ee goototaa kana hin hojjenne jenneet aanaa Shimallisii fi Rattaan wal taanee qarree mogor bakka jedhamu jira yookaan qarree bokkooloo jedhama beektaa. Achi deemnee achitti vookaalii hojjetaa turre amma sirba kana akkuma carraa sirboota koo keessaa Yataadde goota Oromoo koo maaltu awwaale maqaa kee hidhaba abootee gadi ilaalee manni barumsaa siini maqaa kee sirba jedhu sana calqaba hojjenne beektaa. Barataa osuma jiru. Barataa waliin jiru 99 akkas dhumarra jechuudha. Jennee erga yeedaloo sanaa fi walaloo sanatti uumne booda immoo maal yaadne maaliif Finfinneetti gallee sirba kana hojjenne jennee kaanee wal fudhannee Finfinnee dhufne. Finfinnee gaafa dhufnu akkasuma akkuma duras ibsuuf yaaletti shan taanee kaaseettadhaan. Dirribee faanis wajjin turte? Dirribeen dhuunfaa isheetitti kaaseetta hojjetteet kiliip irratti walitti dhufne. Nu garuu keessattuu ijoolleen shanan suni kollekshinii oodiyoodhaani kaasetta tokko hojjenne. Yeroo sanitti artistoota guguddaa warra nu dursanii isaan maqaan dhoofnu.
isaan warra farii nu baasan warra daandii nu qajeelchan sirbootaan akka Shaambal Dabalee Naggasaa Abdii Wasanuu Didoo maseen qoraan gaafa isaan jedhan hin dhaggeeffannaa sanumarraa kaaneeti gara aartiitti kan galle baay'een keenya jechuudha. Kaanee wal fudhannee dhufnee gaafa wal fudhannee dhufnu istiidiyoo barii kan ture Saamii Waaquma amma Odaa Saawundi jedhee banatee jira istiidiyoo isaatti gallee Saamiin dhugaa dubbachuudhaaf haala seera qabeessa ta'een keessummeessee hojii sana akka hojjennu nu taasisee beektaa. Hojii sun hin ba'ee uummata biratti haalan gaarii ta'een dhageettii argatee uummanni illee ittiin nu baree amma daandii yoo deemnu Taaddee Goota Oromoo koo jetti ijoolleen beektaa. Sana konfidensiis nuu kennanii sirbi sun gara sagaleetiin nutti dhufu. Yaa Taaddee Goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee hidhabuu haboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Yaa Taaddee Goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee hidhabuu haboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Yaa Taaddee Goota Oromoo koo burqaa guddaa maamboo keessaa. Yaa Taaddee Goota Oromoo koo irraa marsaa daakkiyeeni. Taaddee Goota Oromoo koo lubbuu silaa duwwaan ooltu. Yaa Taaddee Goota Oromoo koo si nyaatte gaasiis biyyeeni. Yaa Taaddee Goota Oromoo koo. Jennee akkasitti sirbi suni. Taaddee Goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee hidhabuu haboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Taaddee Goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee hidhabuu haboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Taaddee Goota Oromoo koo maaltu mawaalee maqaa kee hidhabuu haboote gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee. Seenaa gootichaallee kaafnee Jeneraal Taaddasaa Birruu ilma abootitti dhalateedha. Ilma Oromoo kanaaf wareegameedha. Oromoon barachuu qaba. Oromoon yoo hin baranne akkaataa jiruu fi bakka jiru beekuu hin danda'u jedhee ijoollee xixiqqaallee kana meellaa bitee ijoollee dhaqii too'ee abbeetiin ani Oromoodha jedhee barsiisaa akka ture hubannee sanumarraa ka'uudhaan waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu sirbee jechuudha yeroo sanatti. Namatti tola garuu salaalee kana wanta adda isa baasu sagaleen isaan baasan tokko adda xiqqoo yeroo tokko wanta meeloodiin isaa wanta wal fakkaatu wayii jira as keessatti wanti dabattan amma yeroo ati wanni hedduu dirribee faasna yaadadhaa dirbaa diriin siibita jedhee duratti dajanee natti fakkaata kan sirbee namoonni biraas ijoolleen salaalee sagalee wanti wal fakkaataa baastan jira amma Hacaaluun faan wanta salaalee fakkaatu ni sirba yeroo lubbuun jirutti jechuudha. Salaalee irratti kiliippiin inni hojjete jira garuu kan immoo shawaa biraa inni kan amboo fakkaatu san garuu gadhiisne waa'ee salaalee osoo hojjeteeyyuu warri garasitti dhalattan immoo sagaleen keessan xiqqoo wanti walitti dhufu wayii jira wanti jettan wayii jira asirratti salaalee namni kamiyyuu weellisaa ta'uu hin danda'a. Salaalee uumamaan sagalee uumamaa qaba. San caalaa immoo salaalee yoo karaa deemus yoo qotus yoo haamus yoo daldaalaaf daandii deemullee sirbaa deemaa gungumaa deemaa beektaa. Yeroo ayyaanaallee yoo kiristinaa jedhaa maabara jedhaa waan bakka yoo laali waan addaa qophiin addaa tokko jira yoo ta'e in sirba. Waan uumamaan kennameef uumamumaan salaalee namni hin sirbu jettee yaaddu hin sirbaa. Achirraa ka'eeti amma tafarii salaalee faatis wanni sagaleen kun kan ba'u oriijinaalitii jechuun wanta soosaayitii fakkaatu wayi akkumaatu jette yeroo hamaa yeroo tikaa yeroo sagantaan adda addaa jiru tippikaalii wanta uummata keessaa ba'ee kanaafuu wanta garasitti deemuuf sagalee wal fakkaatu. Tokko akkuma uummata keessaa ba'een waan uummataa sana fidee dhufa yeroo baay'ee
yoo argitee raatte wanni salaalirraa ijoolleen salaalee sirbu baay'een isaanii Hacaaluu amma yoo agartee jiraatte inumaan tiksee malee kuulatoo ashuffeen baddaa loon hin gaabbisu inumaan rafee malee kuulatoo tokkummaa dhabuun nama raaffisu. Hacaaluun meeloodii ijoolleen salaalee ittiin sirba sana fudhateera. Sagalee ambootiin sirbe garuu sagalee ijoolleen amboo sirbituun sirbe. Aarti kun immoo aartii keessatti waanuma ta'uudha. Uumamuma keenyanii Hacaaluun sagalee uumamaa qaba bitta. Sagalee uumamaa qaba. Namichi Hacaaluun nama aartiti. Uumamaan Hacaaluun gaafa uumamu nama aartii ta'ee uumame. Hacaaluu eenyumaayyuu Hacaaluudhaan hin dorgomsiisu akka kootti jechuudha. Hacaaluun nama eessumaatu waan Oromiyaa keessa jiru hunda sassaabee kuni kan Oromooti jedhee waan ta'eef. Hacaaluu ofitti hin fudhadhu. Hacaaluu akka Oromootti akka ilma biyya tokkootti akka ilma biyyaatti hin ilaala malee Hacaaluun akka ilma amboo qofatti hin ilaalu. Maaliif hojiin inni hojjetu hojii include godhe Oromoo. Amma geerarsi amma jenne sun yoo ilaalte Shawaa fakkaata. Amboo hin gala. Baalellee dhaqe hin fakkaata. Kanaaf Hacaaluun uumamaan nama aartiti. Gara sagalee ijoollee salaaleetti yoo deebine garuu uumamaan loon duuba deemnee yeroo migira guuraan yeroo migira haaman yeroo xaafii haaman yeroo midhaan dhahan hin sirbu. Sirboonni akkuma tu jette Dajanii akka kaaste amma Dajanii Daffar Bizuu Tafarii Taaddasaa ijoollee Shimallis wal fakkaata. Yeedaloo fi walaloon garaagar ta'us kallattiin isin ittiin sirbitan adeemsi teempoon keessanii wanti itti baastan rukuttaan isaa walitti dhiyoodha. Walitti dhiyoodha. Sun immoo uumamaan sagalee wal fakkaawannoo kennaa sagalee wal fakkaatu tokkotu jira beektaa. Amma sirboota naannoo biraa hin hojjetama. Wanni itti kennuu dhabuurraan kan ka'e malee Oromiyaa keessaa sagaleewwan garaagaraatu jira. Wallagga jira, Harar jira, wanti isaan maal barbaada? Sagaleen keenya kun maal barbaada? Qo'annaa barbaada. Aartiin immoo qo'achuu barbaada. Aartiin namni keenya yeroo baay'ee aartii irratti dadhabbiin nuti qabnu maal inni fakkaate? Sirba namaa dhaggeeffachuu irratti rakkoo guddaa qabna nuti. Ani sirba yoo sana doon dhaggeeffadhee akka yoon sanitti waan hin hojjenneef hin jiru. Sirba galaanaa doon dhaggeeffadhee waan akka galaanaatti hin hojjenneef hin jiru. Harki caalu artistoonni keenya sirba namaa hin dhaggeeffatan. Sun immoo sababa maaliitiif akka ta'e naaf hin galu beektaa. Kanaaf asumaan gaafa maalan dabarsitee artistoonni keenya sirboota durii keessattuu waan akka sirbaa Abbabaa Bishuu, waan akka sirbaa Usmaayyoo sirboota dhaggeeffatamanii hin quufamnedha. Waltajjii irratti illee gaafa baatu sirboonni kun odoo uummata fuulduratti ba'anii sirbamanii ani sagalee Abbishoo odoo hin taane sagalee kootiin waan Abbabaa Abbishoo hojjete sana hojjechuu danda'uu hin qabaadha. Sirboonni tokko tokko nama qoruu sanaan qoramanii darbuun immoo kwaalitii artistii. Kwaalitii artistii fida. Kwaalitii weellisaa fida. Qulqullummaa weellisaa fida. Weellisaan sun weellisaa jedhameetis itti amanta. Innis ofitti amanee hojii isteejiis haa ta'u hojii kamirratti hirmaatee hojjeta jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa akkamitti gara artii akka dhuftee mana barumsatii kaastee wantoota naannawaa keetti mul'ataniin carraa sanatti fayyadamtee artiitti akka makamtee fi ammas akka sanarra jirtu haasofneerra. Gama biraatiin immoo Mulgeetaan artistoota biraa keessaa tarii namoota baay'ee bira kan hin jirre mana militarii kana dhadhamtee jirta. Artii fi sana akkamitti wal bira qabdee deemuu dandeessa? Sana dura waa'ee mana militarii nutti himi. Manni militarii itiksii mataa isaa danda'e qaba. Aartiinis itiksii mataa isaa danda'e qaba. Egaa mana militarii gaafa taatu yeroon kee dhiphaadha.
yeroo dhiphaa sanitti fayyadamnaan waan barbaadeen hojjetta. Hojiin aartii immoo hojii akkuma namoonni amma hojii aartii salphisee ilaala. Hojiin aartii garuu baay'ee ulfaataadha. Maaliif uummanni nu caalaa jira. Uummanni nu caalaa sirba dhaggeeffataa jira. Sirba maal akka ta'e waan beekuuf jechuudha. Yeroo dhiphaa kana keessatti akkamitti sirba hojjetta bakka naan hin jenneefan. Manni miliitarii namuusa si barsiisa. Adeemsa si barsiisa. Tasgabbii si barsiisa. Jarreen kana sadiin qabate taanan waan barbaaddeen hojjetta. Yoo dandeesse mana miliitarii keessa hin turin. Waan hin sobne jechuudha. Yoo dandeesse keessa hin turin. Garuu laaltee bahuun ofis hin kabajjaa namas hin kabajja. Mirga keessa hin kabajjaa mirga namaas hin kabajja. Maalummaa keetiif hin dhaabbatta maalummaa namaatiif hin dhaabbatta. Maalummaa biyya keetiif hin dhaabbatta maalummaa biyya namaatiif illee hin dhaabbatta. Namni politikaal saayinsii baratee bahe yuunivarsiitiidhaaf fi namni mana miliitarii baratee turee bahe tokkuma jedheen fudhadhaan. Yuunivarsiitii irraa bahuu isaati malee siyaasni mana miliitarii keessa jiru siyaasa yuunivarsiitii keessatti barattu hin caala. Konfidensiidhaan nan dubbadha. Maaliif yoo jette manni miliitarii akkuma dursa dubbanne waan baay'ee si barsiisa si agarsiisa erga achii baate tasgabbooftee jiraatta jechuudha. Chaalenjootni ani mana miliitarii keessatti hojii aartii hojjechuudhaaf dabarse keessaa garuu chaalenjii guddaan yeroo sirba shoboxee tokko hojjedhu Chikaagoon shoboxee shawaan kun jiraame yeroo sana mana miliitarii mana leenjitii bahee waggaa lama reefuun guutaa. Bara kam baay'ee jooyin aangoota miliitarii? 2000 miiliiniyem barkumeedhaaf galle beektaa. Sanaan dura garuu sirba baastee jirtan. Barataa ta'ee taaddee goota Oromoo koo jedhee sirbeen mana miliitarii gale. Achii dhufeen kiliippii isaa kanan hojjedhe. Oduma mana miliitarii keessa jiru. Gaafa sirbi sun bahu onag naan jedhan. Onag jedhanii siyaasni yeroo sanii baay'ee ulfaataadha. Akkamitti as keessa taa'ee sirba kana kiliippii hojjetee sirbicha immoo gaafa laallan waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Jeneraal Taaddasaa Birruun immoo mafanqala mangistii mootummaa irratti gochaa nama turee jedhu isaan. Nuti immoo Jeneraal Taaddasaa Birruu Hayila Sillaaseen akka hin kufne gahee guddaa nama taphate jennee haasofna seenarraa akka arginutti jechuudha. Kamtu dhugaa akka ta'e obeektotaaf dhiisna sana. Innaa baay'ee chaalenjii guddaa na gaafate. Istiidiyoo sa'aatiitti si beellamanitti dhaquu qabda. Fakkeenya har'a boruttoo si beellamanii ani immoo maaliin ta'a hojiirran ta'a. Dirqama istiidiyoo dhaquudhaaf maal gochuun qaba? Badee deemuun qaba. Baddee gaafa deemtu immoo waan biraati. Badeen deema masmararraa hin badaa. Sababa kootiin mucaan tokko gizee lama gizee sadii adabame beektaa. Yoo si adaban immoo damoota xiqqaa sin adaban mindaa xiqqaa sin adaban mindaa kee bakka sadiitti jiranii argatanitti hanguyyaa 15 hanguyyaa 20 hanguyyaa 10 si adabu. Chaalenjii kana keessa darbeen sirba sanaa dammasanii osoo qammasanii dammasanii osoo qammasanii sirba tokko. Mee xiqqoo hojjetta. Liban garree tanaa kololuutii yaa liban garree tanaa. Sifana dhaabbadaa kololuutii yaa nana garree kanaa. Sirba jedhuudha. Sirbi kun hin jaalatu ammallee har'umallee namoonni maaloo sirba kana jedhee nagaafatu dammasanii osoo qammasanii dammasanii osoo qammasanii dammichi gaa maal akka ta'e dhaggeeffataa na eeggatu. Sirba akkasuma yeroo baay'ee odeensiin isaa jechuun isteejiin sammuu odeensii keessa jira isaan eeggatan. Akkasitti sirba sana hojjedhee fitee gaafa sirba sana fixee hojjedhee fitu bakka mucaa kana hin dandeenye akkuma barbaade haa godhu jedhe alaqaan kiyya tokko beektaa itti gaafatamaan kiyya mucaa kana bakka gadhiisaa hojjetu jedhe karaa naa banee sirba sana ergan Tigree ture nama Tigraayiidha. Hamma shugguxii akka fuuldura godhee ati hojii kana hodhiisne nufaan itti fufuu hin dandeessu hamma jedhamutti ga'eeraan shugguxii fuudhee wanni teessoo irra godhatee ati hojii
miidhaa jirta hojii hojjechaatiin jirtu duubni kee qoratamuu qaba waa'ee jeneraal Taaddasaa Birruu eessatti beekta ati daa'ima waan akkanaa kana dhaabinaan jedhe namichi akka carraa waraana akaaba itti godhameen amma du'eera beekta hoggaa sadii dura ta'e kana namichi jibbinsi Oromoodhaaf qabu jibbinsa hamaa miti bakka jibbinsa baay'ee jibbinsa badaa hawganaan kiyya yeroo sana ture jechuudha. Afaan Amaariffaa kanaani antee tabiloo Oromoo naan jedhe beekta waan na muddate keessa anteen biloo Oromoo Amaarifficha baay'ee hin danda'u anteen biloo Oromoo naan jedhe gaafa sumaa qabnees bakka waan nurra wal ofuu qabne kirriirra anis hin ajajamuu fi innis na hordofa gaafa mallas boqotan galgala qiiminarraa qaba waan ta'eef masmara baay'inaan jedhe beekta ani immoo qorannaa yakkaarran ture. Osoo qorannaa irra jirtu garaagarummaadha inni adda addummaa qabu. Har'a baatanii reeffa ajjabuu qabdanii nu jedhan. Warri qorannoo istaafii keessa. Warri qorannoo nuti istaafiidha. Istaafiin immoo warri masmara baay'inaan jedhe. Gaafas garuu masmara baay'ee. Ani masmara hin bahu tokko ani guyyaa sanaa qorannaa yakkaarra ta'ee Taranyaa Mokonnon waan jedhamu jira beektaa. Taranyaa Mokonnoniidha. Waan naannoo irratti ta'e hundan hordofaa biiroodhaa bahuu hin qabu. Kana innis beeka. Garuu dhiibbuma narratti waan ittiin na adabu yookaan waan ittiin hojii sanirra na kaasu waan barbaadeef akkas jedhe gaafa inni akkas jedhu hin bahu hin jedhe humna kootii olii kuni akka amma nuti shanii jennee waamnu kana odoon ta'an isaan hoggas ABO jedhanii waamu. ABO jedhanii waamu. ABO'n takkaas keessa jirti naan jedhu. ABO'n takkaas keessa jirti jedhu yeroo sanatti. Barii sana nan galee gaafa guyyaa lammataa nama 12 ta'anii paatiroollaan dhufanii na fudhatan. Manatti. Amma gaafa isaan dhufanii na fudhatan sargii ani immoo haadha manaa godhachuudhaaf ji'a tokkoon naafe sargiin godhachaa jira. Sargiin daggafamaa jira. Dhufanii na fuudhanii naannoo Afincoo Barrii jedhamu. Wanni gara duuba sanitti achitti na hidhanii akkuma carraa galatoome jechuun ni barbaada. Yeroo sanatti abbaa alangaa iddoo sana galtoota federaal poolisiidha. Ammas akkasumatti fakkaata. Amma ka'eera bootaan sun diigameera sababa laga misooma lagaarraatiin jedhamu kanaan. Akka carraa bariituu sana fudhanii iddoo sanatti na hidhanii gaafa guyyaa lammataa mana murtiitti na dhiyeessanii gaafa mana murtiitti na dhiyeessan nama Tasfaayee jedhamudha abbaan alangaa akkanumatti ilaalee warrate maal gootee dhuftee naan jedhe. Amaariffa baay'ee naasuu hin danda'u beektaa. Afaan Oromootiin nan itti hime. Himannaan jarri himatanoo maali? ABO'dha. Tokko ijoollee ijaaraa jira. Lammata mallas baga du'e jettee naan jedhe. Kana qofa osoo hin ta'in ABO jedhamuun umtuuyyuu yeroo sanitti akka yakkaatti ilaalama ture. Hin sodaannan umtuu immoo ABO jedhamtee ati maqaa dhaamnaan hin ajjeefamta. Shakkii tokko malee ajjeefamta. Yookaan si fuudhanii deemanii iddoo itti si dabadabanii si gatu. Maaliif namni iccitii jiru beekna waan ta'eef yeroo sanaatti jechuudha. Akka ABO jedhamuun barbaadu kaane. Akka odoon ta'eewu akkanarratti baran hin fedhu. Sana ta'ee booddee Tasfaayeen maal gootee dhuftee naan jedhe. Ani hin beeku hin jedheen. Ani waan ani beeku hin jiru ABO naan jedhanii waa'ee jeneraal Taaddasaa Birruu aan jedhu tokko sirbeera. Namichi immoo yoo xiqqaate waggaa 40 dura nama seenaa hojjetee darbeedha. Nama kana immoo Oromootu leellisaa nama Oromoo leellisu kanaaf immoo sirbuun yakka ta'e ani nama rakkoo qabuun jedheeni akkanuma gad jedhee qanaa jedheen ilaalee warrateetti hambiraa'u naan jedhe.
Anti tabiloo Oromoo naan jedhan jedhe. Akkaamin akkas naan jedhuun maaliif naan jetta jedhee deebii kennee fi kanumaan ganama dhufanii paatiroodhaan na fudhanii ta'ee mana kiyyaa mana sirreessatti na galchanii jedheen laalee erga laalee maal jedhee poolisoota sin laalee poolisoota na qabdee dhuftee ammuma tana jedheen dafaa ta'u jedheen amma tana mirga wabii eega fedhee artee birrii 300 mirga birrii 300 naa eegsise an ergasii mana poolisiitti sin deebine achuma nan bahe. Carraa sana nan gadhiise manni murtii bilisa na baase hojiitti deebi'ee hojjedhu naan jedhanii hin hojjedhu deemu malkaa gaafadhee bahe achuma nan itti kiyyas fuudhee. Silaa cidhi suni gidduutti hafaa yoo osoo gidduutti hafa ture sitti murtaa'e yookaan immoo osoo maal enafa rabbiif si gaafata. enafa naa wachaalenjii akkasii kanatti ture. Amma haadha manaa kee anuma yeroo sana ulfuuta wajjin jirti. Ijoollee godhattan. Ijoollee dhiiraa 3 qaba. Rabbitu jedhe gaafa. Maqaa isaanii hoogganaa abbaa ta'etti. Milkeessaa naa ta'an na marsaniin jedheen isaa ammaatiin. Bagasi marsanii. Egaa namni chaalenjii mana wotaadaraatti waan baay'ee dabarsee hin jiraata lafa kanarra. Osuma jennu mucaa tokko qabaani mana wotaadaraa taa'ee kanan nalfadhe. Haadhi manaa kootis beekti. Walitti himneetuma wal fuune ani haadhi manaa kiyya. Inni immoo Hundeessaa jedhama. Mucaan baay'ee jaaladhu. Achitti taasisaa. Anaaf yaadannoodha inni mana militarii keessa taa'ee baay'ee bakka na gammachiisa gaafa mucaa sana argu. Wanti mana militariitti narratti ta'ee fi gaafa mucaa sana laalu lachuu chaalenjiidha beektaa. Lachuu mucaa sana argachuun kiyyas waan ta'e narratti uumeera. Asittis immoo hojii kana keessatti gaafa hojii aartiitti galee achii bahee hojii aartiitti galu waan narratti uume jira. Chaalenjii san keessa darbee sadarkaan amma har'a irra jiru kana gaafa laalu baay'ee na gammachiisa. Maali yaadadhe beektaa? Gaafa hojii sirbaa kana hojii fiilmis haa ta'u the whole art jechuudha. Aartii walumaa galatti gaafa hojjettu chaalenjoonni jiran natti mul'ata. Ati amma mana militarii taate maqaan kee osoo akkasitti yaamamu sanumaayyuu bara Oromoon hacuuccaa jala turetti siyaasa wal qabate. Ati sanaaf aarsaa gootee achi keessatti aartiin hammam akkas yaamte yookaan immoo hawwiinsi keessa jiru hammam akka ture tilmaamuun ni danda'ama. Kana qofaa miti osoo mana sanillee jiraachuu baate namni aartii hojjetuu barbaade tokko hammam akka ija namaa laalu, hammam akka kadhatu, hammam akka kufee ka'u wanta isa keessa jiru sana uummata biraan ga'uuf jechuudha. Kuni akkumaatu jettee chaalenjii caaluudha. Baga of golte. Egaa mana militarii isaanii baate sababa mana militariitti gaddiste natti himteerta. Himata sana booda egaa manni murtii bilisa siin jedhee achi gadhiisteerta. Jireenyi kee tootaalii mana militarii bahee kan biraa ta'e. Ergasii sirba baastee. Ergasii sirboota gaariin hojjedhee achuma mana militarii taa'ee kaafa'oo Dooktor Marraafaadhaaf infoormeeshinii kenna ture. Keessattuu 2002 filannoo sana waan gurguddaa hojjennee achuma mana militarii teenyee jirra. Mucaan Zagayyee Abdiisaa jedhamu tokko Geetuu Baqqalaa jedhama mucaa Ambootii. Achuma keessa teenyee waan baay'ee hojjennee achi baananis jarri kun maal la godhani kafarna gochaa turan. Erga mana militariitii bahee mindaan qabu. Manni kiraa jira. Niitii fuudhuudhaaf immoo kan haadha manaa godhachuudhaaf danaa jechaan ture. Jedhanii isaan kun gargaaraa turanii achi baanan jaarsillee yeroo niitii fuudhuun kan haadha manaa godhadhu kana waan ta'e na gargaaraniiru. Na gargaaraniiru. Waanuma qaban irraa na gargaaran mana isaanii gurguranii mana kiraa ji'a ja'anaa kaffalanii. Manni akkuma tu jettee aartii keessatti maaliifan waan kana duubatti deebi'ee kaasee ta'e aartiin harka namaas ilaalchisa. Shakkii tokko malee. Namni keenya baay'een immoo aartii irratti cinaa dhaabbachuu ammas hunda fedhan qabu. Maaliif akka ta'e hamma irraatti hawwannaan galla keessaa isa kana. Birriin jira nama keenya harka qaba birrii namni keenya. Baasee garuu sii kennuu hin fedhu. Haa ta'u bara sanitti jechuudha. Siyaasa haa sodaatu
qabeenyi qabda jedhaniituma hunduu na gaafatan jedhee haa sodaatu waan sana yeroo sanatti hin beeku. Har'a garuu abbaa feete har'a waan naa galatoomu Oromoon sirriitti wal gargaaraa jira dhugaa dubbannoo ta'e jechuudha waa'ee aartii irratti. Ikoonomiidhaan garuu aartistoonni ammas baay'ee gadi bu'uudha dadhaboodha jireenyi isaanii baay'ee dadhaboodha. Ni akka nama aartii tokkootti aartii cinaatti hojii addaan qabaannu jedha beektaa. Aartistoonni baay'een garuu aartii qofa irratti dipendi ta'anii warri ta'anii jireenya rakkataa jiru baay'eetu jiru. Harka namaa laalaa warri jiran jiru. Aartii hojjechaati hojii biraa hojjechuun hin danda'amu.